fuudhuu duraanii dalagaa godhadhe. Amma duraan jaartiin lama turte takkattiin deebise os fuudhu taate kan nuti siin kun. Ayyee maali ree? Kanaamti? Kanaamti. Khalas ammaati guyyaa lamaaf sadii wanni ni siin ta'u guyyaa lamaaf sadii fudhattu. Fagaatuma boru ganamaa yookiin. Waan sangoon. Boru ganama boruma dhumatti. Inshallah rabbi nuuf laafisu. Waan sangoon nurra rabbi nuuf laafisu. Inni laafisu. Anis kaawwanis dandeessu sinjii giraamii xumman. Maallaqa saniin dabala qabala. Yaa abbaa maallaqa. Anaa dabala si fidee ofatas. Duuba akkamiree ayi anaa dabala si fidaa. Maallaqa miti. Kana jechuun barbaadde gisee siniif siifin himaa. Yoo fakkeenya amma siin jaaladhaa fa'aa yoo taate si fuudhoo taate intala fayyirtuu meeta. Akkanumatti waa jaalattu siin fuudha. Kana. Ajaa'iba guddaate. Yoo inni fuudha kadituu ta'e waa hundallee agarsiiftee fuudha kadituu ta'e jechuun baara jechuun akka waa gootuun shakka garuu akka baaris Fatihaas waa gootuun barbaadu fuudhoo ta'e baara yoo fuudhuma si gaafatte yoo waan biraas hin gaafatin garuu osoo keessaa dhufte jechuun itti wal taatanii jechuun wal fuudhuun rakkoon qabu lubbuu ta'e baasu. Isin waan kana hunda bahar argachuuf bahar qaalimuuf bahar jechuun akka fuudhu barbaaduuf waan kana akka goote jechuun na ifaan eega dubbiin najjaas jechuun gaaniin jechuun garchuun miila da'ee cabsan booda ol seenuu namatti hin dhiisanii nama dhalaa yoo taate malee namni ol seenuu hin ta'u. Bakka saniif jechuun ol seenuu dadhabee daawwattoota keenya hedduu takka jechuun ani illee dararame. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan teenyatti onneerra kaate bakkuma isin jirtanitti isin haa geessu jechaa. Warreen jechuun baar bira dhaqee Fatihaa bira dhaqee nuti warreen attan jechuun dhugumatti jechuun dhaqee jechuun mana gartee baar ol seenuu hin dandeenye. Maaliif sababa malee osoo hin ta'in waan gartee duraan achitti ta'es jechuun waan najjaashii fi baar achitti wal godhanis waan najjaashi achi godhees isin quba qabdan daawwattoota keenya jechuun waa hunda jechuun dirree baasee jechuun osoo isin hin himne waan saniif ol seenuu hin danda'amne eega Fatihaanis mana deebitee jechuun baaris mana deebi'e ol seenuu hin jiru. Biyya tanatti jechuun biyyatti biyya Arabaati dhalaan seenuu hin dandeessi dhiirti immoo dhorkaadha seenuu hin dandeessu achi booda jechuun waan achi keessatti duraan waa ta'ee jiruuf ol seenuu nu dhorkanii jechuun anillee bira dhaquu dadhabee telefoonillee itti dhooyinaan telefoon isaatti illee jechuun naabuu dideetiin sumaafuu daawwattoota keenya jechuun rabbumaan haa gargaaru jechuun wanni kun jechuun waan hamtuudha akka argatte jechuun ani hedduu takka jechuun na dhibde garuu Fatihaas jechuun akkuma agartee aaddii jechuun na ibsitetti akkuma jechuun Fatihaas jechuun aaddii na hiixatte jechuun hunoo micoon jechuun baaris jechuun aaddii na hiixa jirti inni gartan fiidoo inni gallakkisarratti hedduu takka jechuun na dhibde garuu maaliif jechuun ani lubbuu isaaniitiif yaaddeweeti waan takka ammaas kun nama dhibdee jechuun daawwattoota keenya jechuun warra karaa keessatti jechuun bilbilee jechuun akkuma hundattuu jechuun na gaafachuu jirus ni jira jechuun bal'oo maaliif bira deeyne jechuun maaliif karaa keessatti hin himne maaliif jechuun bira deettee waan kana jechuun hin gorsine warra ittanii jechuun mana isaanii dhaquu dadhabee ol seenuu dadhabee jechuun warri mana namatti hin dhiisanii eega dubbiin najjaas jechuun gaaniin jechuun garchuun miila da'ee cabsan booda ol seenuu namatti hin dhiisanii nama dhalaa yoo taate malee namni ol seenuu hin ta'u. Bakka saniif jechuun ol seenuu dadhabee daawwattoota keenya hedduu takka jechuun ani illee dararame garuu aaddii baaris na hiixee jirti. Aaddii sana jechuun osoo na fuutallee takka si jaaladhallee osoo hin jiin isaatu garuu itti qoosaa jiran fakkaattee maaliif siin fuudhamoo akkamii waan jechuun na naquu deemtamoo maali saniif maallaqa kafaltee saniif maal jettee jeetii waan hunda gaafachuu jira garuu isin sanii miti jechuun akkanumatti jechuun aaddii naa seenuun fedheettee aaddiin illee seeneef jira. Yoo ta fuudhaa ta'e nagaya yoo ta fuudhaa gartee baar jechuun isii fuudhuudha sanumaaf aaddii kana qatu ta'e rakkoon qabu suni nagaya garuu gar tokkoon jala deemtee jechuun Fatihaa wajjin jechuun makiinaas jechuun maallaqa kafalan jechuun najjaasis jechuun wallaanuun akka gartee nama tokkotti jechuun wanni kun ati natti bareedaadha garuu isii woomarra dhaabbatteeti malee. Woomarra dhaabbattee jechuun maallaqa sanis jechuun kafaltee makiinaa baasuu dandeesse ammaas jechuun taa gartee najjaasitoo olaan jechuun kafaluun sanis hedduu takka nama dhibdi garuu bakka sanatti jechuun galatoomaa jenna garuu yoo jaalalama ta'e yoo jaalalamaaf jechuun baar heerumuudhaaf waan kana akka gootu ta'e
rakkoon qabu. Akkanas godha. Garuu ani waan takka tanaa dhibdee osoo waan kana jechuun keessatti ni min fateettis addiin eessute akkanas godha. Osoo ammaas isumattuu jechuun waan kana keessatti ni min dhiiroo kamina jaalattamoo na fuudhi jechuu deemtamoo fuudha duraaniin baree jechuun lamarraa illee takka deebisee ammallee jechuun si fuudhu yoo ta'e jechuun rakkoon qabu sarmaa jechuun yoo maallaqa kafaltee sarmaa jechuun akkana jeellee gaafachuu jira garuu sanuma jechuun kofalte garuu an kofla kana keessatti waa takka waan naa galu akka gartee ballootti wanni jiru isin waan kana hunda bahar arkachuuf bahar qaalimuuf bahar jechuun akka fuudhu barbaaduuf waan kana akka goote jechuun naa ifa garuu jechuun hanga amma duraa hanga baarii fi najjaasha akkasii wal dhibanii jechuun magaalaa tana keessatti jechuun rakkoo adda addaa qunnamtu san jechuun eesserti gar tokkoon ammoo waan takkaa jira baaris jechuun waan san nagarsiifte dhugumatti na addisiisena wamasa yoo nagarsiifte siin garsiisa jetteeni garuu wanni sanis jechuun sheeka guddaa sanis niin beekette jirti najaasuu ichi dhaqaa jechuun anis akkasitti hin beekaa ollaa keenyaa minaamin jettee jechuun yoo san dhugumaa jechuun garsiifte jechuun eegaa jechuun biyyatan jechuun takka nama Oromoo kana jechuun bilisoomsite isa jechuun fattaala isa sheexaana fattaala jechuun namantan jechuun warra siiriif jechuun garuun jechuun bobbaanii nama bobbaasanii jechuun nama Oromoo kan irratti jechuun rakkoo takkaa yakka hojjetanii jechuun waan jiraniif yoo isa guddaasan jechuun qabsiifte kun rakkoon qabu gara kiyyatti jechuun gammachuu jeetii yaada garuu isin waan kanaaf sin garsiisaa kanaas akkana waan jettee jechuun karaa tolfachuu jirtuuf isa sanillee yoo garsiifte jechuun akka kiyyatti jechuun naa bareedaadha. Namni Oromoo gara tokkoon ni bilisooma gara tokkoo jechuun nagaa ni hirkata wannummaan kunuu as keessaa hidhamti soomaniinis dhufee baga rabbiin nagaan nu fide warra gartee nagaan fuudhee nagaa lafa qabu rabbi nu haa godhu garuu nagaa rabbi nu haa godhu isin hundaa'u daawwattoota keenya jechuun rabbi nagaa isin haa godhu umrii isin haa dheeressu walumaanuu umrii nu haa dheeressu garuu baarii fi fatihaa jechuun rabbii na hasattaru ani fuudhuma baar jechuun takka jaalala baar yoo dirruma baabattee jechuun ani si jaaladhe jechuun akkana fuutuun barbaada yoo jettee jechuun fuula duraan itti himatte garuu ammoo aaddiin eeyitee fatihaas neeyitee baaris neeyitee lama jechuun maal jechuu deemte jechuun dirqama ammoo na fuudhii yoo inni fuudhu baate baar kana jechuun akka waa gootu mire waanuu dhibdee dubbiin tun hedduutu akkana dhibdee daawwattoota keenya jechuun akkuma gartee na dhibde kanatti isinillee dhibuun mala ani akka hootutti akka bal'ootti wanni nan jiru garuu intaltee jechuun hangan takka jechuun maallaqaas asiinis kafaltee jechuun makiinaas baaftee asiinis jechuun mucaa jechuun maallaqa jechuun najjaa shiratte jechuun wallaansaaf waan ni godhan asiin kafaltee jechuun baaruma argachuuf yoo taate ani wanni kun jechuun nagaa natti fakkaate garuu ammoo waan osoo na fuutamoo jaaladhe moo sirraa qabame osoo jettee jechuun waan kan hin himin aaddii jechuun fatihaas neessifte jechuun baaris neessifte garuu egaa aaddii neessifte booda jechuun yoo inni fuudha hadituu ta'ee waa hundallee agarsiiftee fuudha hadituu ta'ee jechuun baarii jechuun akka waa gootuun shakka garuu akka baaris fatihaas waa gootu hin barbaadu fuudhoo ta'ee baar yoo fuudhuma si gaafatte yoo waan biraas hin gaafatin garuu osoo keessaa dhufte jechuun itti wal taatanii jechuun wal fuudhuun rakkoon qabu lubbuu ta'e baasuuf maaliif ani hedduu akka jechuun si yaaddee jechuun fatihaaf si yaaddee na dhibde wanni kun eega maallaqaas jechuun kafaltee makiinaas si baafte eegammaa jechuun najjaa shiraas keessa gootee waa hunda ol qixxeessite garuu najjaa jechuun akka jirtu isinis shakka wanni kun jechuun hedduu takka na dhibdee daawwattoota hedduu dhibdee isinillee hedduu takka isin dhibdee isinillee dubbachuu jirtanii garuu aaddii eegaa fatihaan seente atilleen seente waan irra seentan eegan bayne isin godhii gartee isinii gooteef waan kana seetanii jechuun aaddii ka seentan na fakkaata garuu immoo jaalaluma kee yoo ta'e jechuun qallaaliidha na fakkaata takka nagee na fakkaata
suma jaalachuuf yoo waan kana fagootu ta'e lubbuu teetillee baaftee jechuun taphatee baasuudhaaf waan jechuun irra kuttanis waan irra kunnes uummanni kun waan nu godhaa tures garuu ni beektanii waan jechuun sheexaanni kun nu godhaa tures ni beektanii isin amma jechuun guyyaa guddaas maarree guddaas ni beekaa sheexaana kanaas akkana waan jettee haasofteef sheexaana illee jechuun itti agarsiiftu achi boodan jechuun yoo gartee fuudhallee horii galtan taate jechuun fuudhatuun rakkoon qabu jaalachuunis rakkoon qabu ati sitti heerumuun rakkoon qabu. Deddeebitee fuudhuma takkaa'u heeruma takkaa'u si fuudhu takkaa'u si qaalimu takkaa'u waan kanaan jechuun ani waan akkan deddeebiteef dubbummaan tun jechuun hedduu takka jechuun amata meeqa jechuun wama kana hedduu takka na dhibee garuu isin ammaas jechuun toronsa keessa jechuun amma dura nagarree as baatee jechuun ani baara kana addiin haaseen wamaatti dandeessu waan itti dandeenyetti addii sin naqu Allah yaa jaba dhalaanis jechuun zamana akhir jirraa jechuun dhugumaan jechuun nama kana jechuun akka malee godhuu feeti. Garuu heeruma taanaan heerumii rakkoon qabu jechuun akka malee godhuu hin godhin jechuun akka maleen tamma turaatu jechuun ni geessifi fattee as jechuun baaris maraachitaniisi akka hunda gootaniisi ni gahaa. Ta'u jalaa yoo ta'e sirrumatti jechuun walii galtanii jechuun wal fuutan rakkoon qabu wanni kun hundinuu jechuun eega jechuun baasiin dilli kun hundi baaruma jechuuf taate anamma akka hiyyatte jechuun suma jecha baafte suma harkachuuf suma jaalachuuf sumatti heerumuuf wanni biraa takka hin jirtu baara bakka tana jechuun atillee itti himtee yoo gartee kana heerumtu taate takkaa'oo yoo si fuudhuu kan barbaachisu taate jechuun nin fuudhaanillee jechuun rakkoon qabu jaartiin tulaan lamaan qaba lamarraa takka deebisee siin fuudha kan jettuun akkii kana jechuun goonee lakkee waan biraate jechaan godhee lakkii waan kanarra jechuun moggaan deddeemin dhugaa himi jechuun dhugaa himtee jechuun si jaalachuus yoo dhugaa himtee rakkoon qabu. Ati jechuun fuudhuun rakkoon qabu fuunis irraan hin baane shari'aan jechuun afur fakkaate jechuun dhiiraaf kuni rakkoon qabu ankon rakkoon itti hin taane waan biraatti akka deemtu na fakkaate garuu waan jechuun waan hunda keessa beekuu turteef wagguu haasawus ilaallu waan kanaatti jechuun hedduu takka na yaachise ta fuudhaa taate jechuun atis intala jechuun yoo fuudhu barbaadde jechuun takkaa yoo heerumuu barbaadde jechuun baaritti heerumuu takkaa yoo itti fuudhuu yoo barbaadde takka isa heerumuu yoo barbaadde kuni rakkoon qabu. Waan jettu san ibsadhu yoo isa heerumuu taate jechuun dhugumaa itti maddu danda'u si fuudha dadhabuu si dhiisa kun jechuun wama lama garuu bakka taarratti jechuun daawwattoonni keenya wani naan jee baaraa fuudha jechuun maaliif cinqamtaa ayyoo jechuun wal jaalatan wayin fuudha irraa cinqamne eegaa fatihaanu jechuun haddii seentee fi baaris haddii seeneef yoo fuudha isaa maaf beeka fatimaa beeka ismaaf beeka kuni rakkoon qabu kuni jechuun na rakkine daawwattoota keenyaan akkamina rakkan an lubbuu isaanii jechuun akka waan taane rakkamu jira malee fatihaan akka waan taane baara akka waan taane rakkamu jira malee fuudhaaf heerumni jechuun rakkoon qabu. Kuni jechuun fuudhaaf heerumni aadaa teenya waan ta'eef rabbiin isa furu namaa jechuun akka shari'aattis fakkaate waan ta'eef kuni rakkoon qabu jaalala jechuun itti mattee jechuun yoo ta'e yoo wal fuudhes rakkoon qabu garuu akkuma waan biraa hin goone jechuudhaafi garuu wanni guddoon takka jechuun isa guddaa jechuun sheexaana badaa sanis yoo garsiiftee bareedaadha achi boodaan jechuun wanni isin gaafachuuf deemtu takka heeruma takka fuudha takka wal jaalatanii wal fuudha wanni biraa takka hin jirtu anillee karamattiin jechuun amana akka hiyyatte jechuun baarum jaalatteeti maaliif sheexaana gargaraa dhiiftee jechuun baarsiin jaaladha akkana jechuun akkaan seeruma jechuun naayyamii akkana yoo ta'e gaafattee jechuun dhugaan maal qaba jechuun bakka san maaliif moggaa deddeemtee maaf hin jee sumaafu tana baaruma fattee abbeekaa isaan maaf hin dhiisaa isaan jechuun rabbiin nagaa godhu daawwattoota hordoftoota keenya jechuun takkanaatis hin jaa jechuun inshaallah jechuun waan gara fuulduraatis jechuun yoo mana isaanii jechuun dhaquullee dadhabne jechuun asuma jechuun bira dhaabbachuullee hin dadhabu inshaallah asumaanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.